jechuun sa'aatii 48 sigale guyyaa 3 jechuun sa'aatii 72 sa'aatii 72 fitee kee Yesuus du'a akka amantutti isa kana siin deebisuun jedhe siifuu quraanni siif haa galu dura abbaa caalii dura quraana baraa'isin waa'ee wangeelaa dhiisaa yoo amanuu barbaaddan immoo koottaa. Gaafa fariisonni Yesuusin dhufanii waa gaafatanii dura macaafni keessan kakuumoo fi kakuun dulloomaan siniif haa galu jedheera Yesuus. Eenyurraa baratti eenyu hordoftan. Deebisuun jedhe Yesuus nuuf du'ee gaara qaraanioo irratti dhiiga isaa qulqullaa cobseera sillee si jaallata gara isaa kootti. Maalirraa dubbiste du'uusaa ishii maalirraa barte du'uusaa dhiiga isaa si cobsiisu mena dhaggeeffadhu. Eenyurraa barte maalirraa agarte dhiiga si cobsuusaa si du'uusaa eenyu sitti hime. Isa kana abbaan caaliin hangaafatu. Afurri qulqulluun na keessa jiru natti hima macaafnis natti meera garuu afurri qulqulluun kee fedhii nafsii kee dibar kana rabbi nutti meera iyyattabi'uuna illa dhanna wa maa tahwa al-anfus ta'innaadhaa fi fedhii mataa isaanii of keessa kaanii waaqa taasifatanii isuma fedhii isaa sana waaqa godhatanii waaqa sana jala deemaa jiru rabbi nuun jechuun duridha dottur rabbi nutti himuusaa kana fedhii waan si keessa jiru ilaalcha si keessa jiru banda afura qulqulluu jettuun kun bar afura hamaa si keessa jira mucaa. Afurra ma abbaa keessa jiru waldaa kootu abbaa caalii hin laalla. Anillee kana dura dhaqeedha maal godha namni iddoon dhaqee jiru yoonaas jala jiraachuu danda'a. Dhaqee dhaggeeffadhee maal jedheedha. Mucaarraa barseexanni keessaa iyyee waa isaanis waaqayyo ana wajjin mee takka mee daqiiqaa 2-3 na wajjin haasa'e waa'ee macaafaa waa'ee Yesuus si du'uusaa dhiiga si lolaasuusaa kana eenyurraa barte eenyurraa dhageesse. Siif dhangalaaseera Yesuus yoo amante amani yoo dhiifte sirraan nagaamoo kitaabarra naa himtu qabda kana kitaabarra naa himtu qabda sana abbaan caalii firdii sana jalaa hin ba'u obboleessa koo abbaan caalii kitaabarra naa himtu qabda waan natti himtu kana jedhee kuni firdii isa dhumaa sana jalaa hin ba'u ajaa'ib waan ansi gaafadhu kitaabarra naa himaarta moo ilaalcha mataa kee naa himaarta seeni moo jedhaa nagaa ta'a maalumaafuu kiristaanonni nazzala jirtanii isaan kana gaaffiin gaafatiina. Kitaabichi wanta ati sodaattee fi agartee kitaaba kana musalsalu qul ma'ala wasinata mithla ma wallahi anbani alfata kadhaka qad haddathani qa'ima aw ba'da an haddathani tabassama jettee qaraate dhiirri lafarra deemtu samaa'i gadi wallahi akkasi qaraate fardiin imbagate waaqoyyaana fuudhaan maleesanii abbaa caalii. Abet. Yeroo sittin dheeressu maalii fi gara kana dhuftee cimaata jedhu fatillee waan hedduu battadhee yaada asirratti kallattiin homaa sittin haasa'u. Yoo ta'e keessaan bilbilaan illee sitti haasa'uu danda'a. Gaaffii akkasii kana anaaf naa galuu didee rakkadhee qofa miti gaaffii kana kan isi gaafadhu. Garuu yeroo baay'ee beektaa iyyaa namoota macaafa qulqulluu kana hubanneerraa beeknaa ni dandeenya nuu galeera jedhan kanatu yeroo tokko beektaa. Ilaalchi isaan akkasittiin jedha namoota muraasa namoota hedduu jedhu namootuma muraasa waan akka kanarratti iyyantu jira yookaan waan isaaniif gale si hubachiisu miti si gale yookaan immoo at least reasonable ta'anii karaa reasonable ta'an jechuun sababoota garaa dhiyeessanii akkas ta'uu danda'allee siin jedhanii karaa kana yoo yaadde ni duuta karaa kana yoo yaadduu baatte immoo jireenya sii wayya akka waan jedhaniitti doorsisaan faasitti himan beektaa. Akkasii. Kun immoo hamaadha beektaa macaaficha keessatti illee sirrii miti. Ergamaa dhumti sun dhaqxee yoo dubbiste macaafuma sana keessa lakkoofsa 7 irra ka jiru natti fakkaata. Ela isinuu ilaalaa iddoo isaan ciibsanii turan jedha. Iddoo isaan itti awwaalaa turan maaliif hin jedhu jettee amma gaaffii kana yoo gaafatte isaan dhukkuba mataa isaanii. Ani immoo kiristaana amantaa kana namni naaf hin kennu namnis narraa fudhachuu hin danda'u. Waldaan naan kennitu waldaan narraa fudhattu kanaan akkuma isaan beeka beektaa. Ani karaa amantii kootti jiraadhu natu beeka. Yaada abbaa fedhee wayii bara ta'ee wayii abbaan fedhe waan bixxilee waan inni tsaafee du'ee wayii fidanii sagalee waaqayyoos naa gochuu hin danda'an naaf. Alright waan dhugaa sirriidha. Mana amantaa kamiyyuu keessa dhaqee kanatti kana yoona amantaa musliima keessa illee islaamallee waan ta'ani bar kanuma karaa kana amananii waan abbaan fedhe barreessee lafa kaa'ee pirinsipilii mana amantaa ta'uu danda'a malee pirinsipilii jireenya bara baraa ta'ee anaan nagaggeessuu hin danda'u. Wanti ragaadhaan piruufsii godhamuu hin dandeenye wanti sii hiikamuu hin dandeenye wanti dubbatamee erga dubbate wanti sun ragaadhaan sii hiikamuu hin dandeenye kitaaba amantaa ta'uu hin danda'u. Garuu kana fooshaa mana amantaa jechuun
abbaa caalinaaf kan na cinquu kana maaliif deebii sirrii naan deebisan? Deebiin isa waan isaan barbaadan waan isaan sammuu isaanii keessaa qabantu deebiidhaanaaf. Annama bar gaggara galchee ilaala analaayiziin godhan bar karaa tokko gaafa natti man karaa dhibba ilaalaan immoo gaafa isaan rifeensa tokko natti kennan rifeensa san baqaqsee ilaalaan immoo si galee rifeensumti kun adiidhaa jedhee jiru kaa gurraacha dhadheen fudhadhoon tatarsaasee rifeensa tarsa'uu hin dandeenye sana immoo karaa nanitti analaayiziitti godhutu jira. Perseepshinii isaanii fudhachuun qabu karaa itti isaan viyuun isaanii viyuu koo ta'uu hin danda'u si galee beekumsi isaan irra qaban kun beekumsa koo ta'uu hin danda'u. Beekumsaan gargar ta'uu dandeenya si galee haalli guddina keenya akkaataa nuti itti waa hubannu akkaataa nuti jireenya biyya lafaa kana addunyaa kana akka itti nuti ilaallu gargar ta'uu ni mala beektaa akka ani ilaalutti ilaaluun immoo hin ta'u bar akka anaaf galetti fudhuunis hin ta'u ani kana jibbeen bar kana immoo gaafan gaafadhu naan deebisa deebisuu hin danda'a guyya sadiidhaa ka jedhu waanuma guyya sadii sana jimaatarraa achi qidaamee achi sanbata guddaa ganama waan ka'eef guyyuma sadiitti lakkaa'ama too isiin jedhanii gaariidha bakka kanumadha akkas jechuu barbaadeettidha jedhan gaariidha garuu immoo seerri macaafa qulqulluu keessa jechuun seera uumamaa keessa seerri jirru Maarqos boqonnaa 16 kanatti immoo dhufee cabuusaa argita beektaa halkanis ta'ee guyyaan jedha argiteetta yoo ta'e iftis ta'ee dukkanni yookaan ganamnis ta'ee galgalli kun guyyaa jalqabaatti ture jedha ganamnis ta'ee galgalli miins maal jechuudha halkan yookaan guyyaan jiru sun akka guyya tokkotti lakkaa'amuusaa ilaalchisa deebii dubbisi macaafa sana seera uumamaa jechaadha. Sirriidha sirriidha guyyaa tokko eegee halkaniif guyyaan ganamni galgalli ta'e jedhu. Yaa sa'aatii 72 hin jedhu hin guutu riferansiin keenya immoo guyya tokko kan nu jechisiisu akka macaafa qulqulluutti seera uumamaa boqonnaa tokkorra isa jirudha. Yoo ati jetteen egaa asitti guyyuma sadii ta'uusaa mul'isa. Jimaata qidaamee sanbata. Kanuma bakka akkasitti ilaalameetidha barreessicha akkatti barreessee akkatti hubatee Yesuusis akkasitti kan jedhe guyyuma sadan kana jechuudha malee sa'aatii 70 kana laalee miti yoo jette seerri lakkaa wal faalleessa jechaadha jetta si galee iddoo tokko tokkotti sa'aatiin sa'aatii 38-39 wayii ta'a malee 72 guutuu bara. Miti hubattaniittu isin. Yaada kee nu galeenna yaadni keessa nu galeenna gaafichisu gaafii keenya ta'a siree keeffataa irraa bara. Ani waanan kana gaafadheef namni seexana naan jechuu hin danda'u si galee kiristaana miti ati naan jechuu hin danda'u. Waanan kana gaafadheef amantaas naa kennu narraas fudhachuu hin danda'u. Ilaalchi kun akkamidha mee na hubachiisaa gaafati jettu al takkaa beekta seexanuma gaabii uffatee magaala keessa guyyaa adii deemuu si fakkeessa. Yookaan immoo waan ati al takkaayyuu yaanne beekta sammuu kee keessa fidanii kaa'anina yeroo tokko tokko gaafa ati haasoftu sin iyyuu beekta iwwacuu walitti dacha'anii mana ta'etti wayii dhaqanii si boccooquu kun immoo beekta tarii yookaan qaroomina sammuu isaaniiti jechuun beekumsa isaaniitu akka malee guddaadha yookaan immoo beekumsa isaaniitu hojjaas. Ana bira damo? Ana bira miti natti fakkaata. Sanatti bilbilame. Bilbilame. Kanaaf barreela wanti kuni qaxxaa jenereeshinii wajjin hin deemu macaafni kuni dhaloonni dhufu wanta abdachiifame piraaktikaalii barruu isaarratti arraba isaarratti argachuu barbaada dhaloonni ganaa dhufu akka keenya kana miti. Isa lafarratti argama jaan lafarratti arguutii qaba. Isa afaan isaatti argamu arraba isaarratti argamuu qabu arraba isaatti argamuu qaba. Wanta beekumsa isaatii waan kana piruuf godhu malee ilaalu malee piruuf godhee ilaala. Piruuf gochuu hin danda'u taanaan waan kana mirkaneessuu hin danda'u taanaani dhaloonni kun fudhachuu hin danda'u. Kanaafuu kitaabni kun dhaloota ganaa itti aanu kana wajjin deemuu hin danda'u wanta jedhee yeroo hunda labsuuf dubbadhuuf waa'ee kanaati. Lakki ni danda'a namni jettan mi'achi ol bahaasaa. Dhaloota dhufuuf hin kaa'u gaaffii dhaloonni dhufu ganaas hin gaafachuu jiru dhaloonni barate dhaloonni qo'ate dhaloonni qorate dhaloonnis sammuusaa kanaan sammuusaa sammuu namaa jalaa baasee bilisoomsee sammuu isaatiin ilaaluu danda'u ija namaa dhiisee manatsarii ija namaa dhiisee ija isaatiin namni ilaaluu danda'u namni gurra mataa isaatiin nama dhaggeeffatee waa hubachuu danda'u dhufuuf otoo hin dhufinu ani sinan gaafadhaati macaafni kun nu wajjinuu deemuu hin dandeenye dhaloota qoratu ganaa dhufu wajjin immoo hin deemu teknooloojiin babal'ataa deema ilmiin beekumsi bal'ataati deema. Macaafni kun dhaloota dhufu wajjin deemuu hin danda'u. Kanaaf ol bahaati namni dubbachuu dandeessan waan kanarraa qixa sirriin kottaa dubbadha.
utuu yeroo qabdanii. Gabaabumatti abbaa caalii gaaffiin koo seerri uumamaaf Maarqos boqonnaan 16 kun maaliif wal dhiibe? Sa'aatii 24 akka ta'e yookaan halkanii guyyaan guyya tokkotti akka lakkaa'amu seera uumamaa keessatti barreeffameera. Asitti immoo dhufee maaliif guyyoonni warri kaanii halkaniif guyyaa guutanii ka'anii qidaameen halkaniif guyyaa jimaanni immoo halkan qofa. Sanbanni immoo sa'aatii xiqqashuudhayyuu akka lafti bari'een jedha wantichi akka aduun baateen jedha beektaa. Jechuun garuma sa'aa tokkoo faayyoo ta'ee sanbanni immoo ganaa sa'aatiin 23 faayyuu nafachaadha sii galee guyya tokko guutuudhaaf. Sirreetu. Qidaameen immoo 24. Jimaata irraa immoo amma ta'e qabna sii galee sa'aatiin 12 jiraachirraa gara sa'aa tokkoo walakkaa wayii qabna. Jechuun sa'aatota kana gaafa walitti dhaattu 30 keessa dhufa beektaa. Innaa kana gaafa gaafattu tokko amantaa isirraa fudhatan kiristaanonni. Jechuun amantaa kana isirraa fudhatan jechuun deebii kana siin deebisan. Lakki wal dhiibuu miti tokkuma siin jedhan wal dhiibeen achitti halkaniif guyyaatu guyya tokko asitti immoo guyyaa barbaadde akka barbaadde gootee guyya 3 gootaa jechaadha. Akka barbaadde gooteetu guyya 3 guutuu qaba bakka. Babooleen babaaleen. In ta'u dhugaasaa walitti himnootee dhugaasaa nattaa himanii amma bari gaaf tokko hedduu hedduutaa waa'ee hedduu hedduutaa kaafnee asirratti haasofnee ture beektaa sanaayyuu immoo si caalaa akka waan dubbiseetti gaafa aakti godhanii jireenya koo keessatti kan na kofalchiisu si caalaa akka waan ta'ee dubbisanii bira gahanii beekumsa bilchaataa si caalaa akka waan qabanii teoloojistii macimaa akka otoo immoo teoloojistii ta'anii immoo gaariidhaan dhugaa nama gaafadhu kana baruu ture otoo teoloojistii ta'anii immoo otoo dhuguma warruma teoloojii kana ta'anii immoo dhugaa nama gaafadhu kana iyyuu baruu ture sii galee asuma mandara sanbata mandara jechuun akka mana amantaa kana dunkaana amma dhaabbate kana keessa guyyaa sanbataa kana kakkaachaa oolanii sayyuu macaafa si barsiisuu immoo barbaadan beektaa guyyuma sanbataa qofa chirchii dhaquudhaan kun immaan ta'u. Isa amma sirraa dhaga'u amma ichima namoonni baay'een macaaficha sana amma sirraa dhaga'u ammuma hiikatti sii kennuu ka'u. Ammuma sirraa dhagaanii takkaa kutaa sana dubbisanii kan hin beekne kutaa sana ammoo sirraa dhagaanii ammuma hiika sii kennu beektaa wanti nama dabbaru amala ijoollee kiristaanaa keessa. Hiikni isaanii bar pirinsipilii amantii kiyya ta'uu hin danda'udha hiikni isaan kan isaanii miti. Kan mataa isaanii ta'uu danda'a. Ela maqomti namoota amantaa amma jira miti waa'ee tiriiniitiidhaaf seera warri barreessan dookteerinii warri caafan jira mitiire doogimaa warri keewwatan leenee pirinsipil lihoon ayichilim ነው ለአናፍ ያኒ ነማ ኢሳማኒስ ናም barreessa ka ሲጋሌ አኒስ ስኮላሪ ta'uu danda'an baran ani background koon sitti mubadde xuruutti baradheera beektaa akka barbaadde hiitee waan itti nagoomti tokko jiraachuu hin danda'u. Anis akka iskoolaanii tokkotti barreessee yaada koo kanatti namoonni akka galan gochuu hin danda'a jechaadha boru. Amantaa tokko fiduu danda'a jechaadha karaa biraa. Yookaan immoo waan ani barreessee lafa kaa'e kun boru dhaloota biraa bitaa dhaloonni biraanii yaada isaan bara sana barreessan namni waaqayyoo namni akkasii jedhee yaada koo kana fudhatee karaa rabbii irraallee karaan inni itti jallatu ani kaa'uu danda'a jechaadha karaa biraa. Ifa kun wantoota akkasiiti kan nu balleessee kan namoota keenya wal dhabsiisu amantiin tokko qulqulluun jirudha. Amantaadhuma kam keessattuu amantaadhuma addunyaa kana irratti bebbeekamoo ta'an hunda keessattuu wantoonni akkasii xiyyeeffannoodhaan ilaalamuu qabu. Xiyyeeffannoodhaan akka malee jechaadhaan waa'ee rabbii waan jedhameef sodaachaa raafamaadhuma. Abbaan fedhe bara ta'e waan inni barreessee kaa'ee sana fudhannee ittiin jechuu qabnu. Maaliif ta'e rabbiin ni uume waaqayyo inni jiraata. Kuni sammuu keenya sammuu badaa godhee nu uume beektaa. Sammuu guddaa nu keessa kaa'ee nu uume si galee waa hunda akka nuti cirree ilaallutti nu uume si galee karaa kamiinuu akka nuti ilaallee waa adda baafannutti nu uume malee gaarbeejii abbaa fedhee ta'uudhaaf nu uumne waaqayyo gaafuma nu uumu. Galee abbaan fedhe waan barbaade nutti naqatee akka barbaade akka nu godhuuf nan uumne rabbi anaan gaafaatii waan ta'eef iddoo akkatti na sobaa jirtu hin beekan karaa biraa dhaqee ilaalladha yoonaa ta'e niin fudhaa yoonaan taane immoo inni isaa jecha. Akkas sirrii. Mee waan islaamummaarraa waan na gaafatu qabdaa xiqqoo ishee jechima. Sa'aatii magriba azaanii illee natti jedhama. Dubbachuuf hagan gaafa kiristaanummaa dhiisuutti amantaa musliima yookaan islaamaa keessa seenee waallee dubbachuun barbaadu waallee gaafachuun barbaadu.
Kun immoo beektaa qajeelfama kiyya piriinsiippileen ittiin jiran kan kiyya kun immoo. Ookee bareeda. Wanta ittiin of daangesitee ilaalcha kee karooratti qabattee jirtudha ta'uu danda'a. Karoora keessa gattee cabsinu rakkoon qabu. Horadhu garuu. Bareedaadha. Urjii amboo kun akkamidha laata? Maal jetti? Waan jettu qabda obboleetti? Urjiin shaataa qabatteetti ustaazii. Akkasidha. Jala kun hundumtuu bakka tokkollee jiru musliima qofaadha jala kanallee kan jiru. Namni waa xiqqoo haasaman gaggalaman tokko haasa'a jedhee nan dhabe. Bakka kanas mata duree kana sodaatanii an sila eenyuun adeetan kaasee mata duree kana munaasabaadhaaf hin kaasee haala yerootii waan wallaallatu irraa haasa'uu qabna. Waaqayyotu du'aa ka'ee jedhaniitu ayyaaneffataa jiru waan ta'eef kanarraa dubbachuu qabna adeetan kaasee kiristaanonni yoo mata dureen kun isin tulfaate khalaas dhiisaa. Dhiisaatii mee kottaatii yoo dhiifama ba'uufin jedha waa dubbadhee dhuman ba'a daqiiqaa tokko naa eeyyamtaa. Rakkoon qabu gaaffii gaafadhaa kottaati kiristaanonni. Ani maaliifan mana kana seenee dubbadhe seetee mana hedduu gaafan seenu beektaa yookaan buusanii yookaan waan biraa na godhanii yookaan bilook na godhanii maaliif seete gaaffuma jajjabduu akka kanaallee waan hin gaafadhuuf na fakkaate yookaan yaada isaan natti naqan sana waan ani hin fudhanneef gaafani gaafadhu beektaa mana isaanii keessa biloog na godhu yeroo biraa immoo waa'ee koddoo ta'etti immoo dhaqanii haasa'uu waan ani haasa'e kana kukkutaniitu immoo haasa'u kanaafan beektaa iddoo sanatti gaafan hafuura iddoon itti baafadhu dhabu mana keessa dhufa beektaa kanaafan gaaffii kanallee sin gaafadhee gaaffii kanallee jaranaa gaafadhaa karaa dandeessaniin guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Gaaffii bareedaa gaafatte baraan illee sila kanuma gaafachuutti hin jira waan munaasabaa qabu yeroo ayyaana du'aa ka'uu waaqaati waan ta'eef mata duree kanarratti haasofna malee gaaffii tokko gaggaafachaa ture gurbaa tokkotu dhufee haasaa waliin laaqennaan achuma sanarraa dubbachuutti gore gaaffii bareedaa gaafatte dhugaadha iddoo biraatii deebiin argattu inshaallah asuma kottuu yeroo tokko namoonni paastar ofiin jiran illee dhufu namoota garaagaraa dhufu deebiin illee hin jiru laakiin jarris achumaan haa hubatanii akka wanti kun sirrii hin taane dogongorri waa'ee fannoo yesuusii wal qabatee macaafni waan gad dhaabbataa tokko akka hin dubbanne jarri illee hubatanii inshaallah jabaadhu rabbi siif laaffisu rabbiin islaamummaa siif haa kennuuti jabaadhu. Ustaazini dhufaniiru ustaaza walillee dhufanii jiru ijoolleen kiristaanaa yoo jiraattan khalas yoo mata dureen kun isinitti cimee waa'ee du'uu waaqa keessanii irratti mari'achuu yookaan ibsuu yoo hin danda'in islaamummaa irraa gaaffii gaafadhaa bootaa isinii gadhiifna ustaaza walillee dhufanii jiru abbaan caalee jiru abuu mu'aaz jiru nuti asirra heddummaannee jira waan ta'eef bootaa isinii gadhiifnaatii kottaa. Yoo jiraattan lakkoofsa 3 barreeffadhaa gaaffii gaafadhaa islaamummaa baradhaa khalas maaliif akkasiin mata duree kanarratti dubbattanii deebii hin deebisne ni beekna garuu akkasiin barattan ofirraa haasawaa turre nuti akkas ustaaza wal salaamu alaykum dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة نمني عاسينو في سينة نمني عاسينو في سينة سنبرة نافرقنا نبدنا نرقنا سينة هاسوا إن شاء الله سنة قد هاسواتي نما ليس ساجد دولاني يوكسمت ورنا جلا.